Kibxata doolesii 21 barhum 2020 keessa jirra. Ansoora alakeeti. Itoophiyaatti interneetiin cufamuun nama hedduumeeti. Mariidha abbaayataanii atti deebi'anii itti jiranidhan. Ameerikaatti bulchiinsi Oregon akka pirezidaanti Trump waraana federaalaa achitti erguun feenu hin eeyyamnullee jedhan. Godin sunitti dhiyootan namni hiriira baay'atiin rakkoo himachuu jira. Pirezidaanti Trumpii fi bulchiinsi naannoo suni tan irratti yaadaan waliin galle. Jaalannee ta'uu nutti. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Itoophiyaa, Masriif Sudaan gidduutti mariin marsaa haaraa taajjabdummaa gamtaa Afrikaan har'a Finfinnee keessatti jalqabamee jira. Gabaasaaleen oduu akka jedhanitti dhimmootiin teeknikaa fi seera irratti mariin kun fuulleeffata. Kunis kan furmaanni hin argamin jiru Itoophiyaan yeroo caamni mudatutti bishaan hagamii gadhiisuu qabdii ka jedhu irrattis biyyoonni sadeen dubbachuuf deemu jedhameera. Itoophiyaan tajaajila intarneetii torban lamaaf ega cuftee booda hanga tokko bannuunshee ni yaadatama. Mootummaan tarkaanfii cufiinsa kanaa ka fudhate jecha jibbiinsaaf hookkaraa kan diinagdee fi daldala biyyattii irratti dhiibbaa godhu dhaabuuf ta'uu dubbata. Kan tajaajila intarneetii addunyaa fi nageenya saayibarii yookaan marsaa intarneetii irraa to'atu jaarmeyaan kan mootummaa hin ta'in netblocks akka gabaasetti guyyaa guyyaatti tajaajilli intarneetii Itoophiyaa keessaa cufaadha. Kanaaf jecha biyyattiin doolaara hanga miliyoona 4.5 dhabdee jirti jedheera. Itoophiyaa keessatti sa'aatilee darban 24 keessatti namoota qorannaan irratti gaggeeffame 5,556 keessaa 304 vaayirasii koronaan qabamu ministiriin eegumsa fayyaa federaalaa biyyattii beekseera. Dubbii himaan ministirii kanaa obbo Taganee Raggaasaa akka jedhanitti kanneen dhukkuba COVID-19 qabaman kana keessaa harka 70.5 kan ta'an Finfinnee keessatti argamu. Waliigalaan Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 10,511 ga'u Dr. Dajanee Raggaasaa hubachiisanii jiru. Sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e manneen barnootaa Itoophiyaa keessaa ega cufamanii baatii 4 guutuun gabaafamee jira. Ta'us garuu rakkoo caasaan diriirfame dhabamuu fi hiyyummaan kan ka'e keessumaa manneen barnootaa sadarkaa duraa keessatti barnoota gama marsariitii yookaan onlaayin kennamu kan hin danda'amne ta'uun ibsameera. Kanaafis jecha barattoonni kitaabota barnootaa dubbisuun bara barnootaa dhufuutti kutaa ittaanutti qormaata malee akka darban ta'ee jira. Waajirri barnootaa kan Finfinnee garuu baatilee gannaa kana keessa barsiisaan tokko barataa tokko akka barsiisutti caasaa diriirsuusaa ibsee jira. Kana malees barattoota kutaa tokko hanga 6 jiraniif sagantaan barnootaa gosa 4 gama televiziyoonaan kennamaa ka jiru ta'uun ibsameera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As United States magaalaa Portland kutaa Oregon keessatti torban darbe namoota nagaan hiriiran humnootiin nageenyaa kan federaalaa hidhuun haa qoratamuu ka jedhan deemokiraatonni koongirasa keessaa gocha kanaafis bulchiinsa pireezidaant Tiraamp kibxata kaleessaa balaaleffatanii jiru. Pireezidaant Tiraamp garuu magaalaalee United States hangi tokko du'a George Floyd booda hiriirtota to'achuu waan hin dandeenyeef tarkaanfiin fudhatame sirriidha jechuun falman. Gabaasa kana Kaatiriin Gibson Tergee soraa dubbisa. Ameerikaatti namni dhiyoo tana hiriiruu mormiitti jira. Hiriir mormii dhiyoo tana Portland, Oregon ba'an irratti wamadduutti ta'e. Namni dallanee makiina poolisii cacaccabsee buufata poolisii illee gube. Kaan ammoo wasaame wamadduu tolchanillee. Paartiin Demokiraat warra nagumaan hiriira baay'atiin rakkoo himatu qabuun seer malee jedhaniitiin iyyuufii jiran. Pireezidaanti Tiraamp ammoo poolisiin hojii dansaa hojjetanii jedheetiin mormeef. More federal law enforcement that I can tell you in Portland they've done a fantastic job. Warra lafee achitti erguu jira. Waraan lafee guddaa achitti ergina. Ammoo mirkansa isaaniitti himuu jira. Jari lafee kun Portlanditti hojii dansaa hojjetee jedhe pireezidaanti Tiraamp. Bulchooti naannoo ammoo waraan federaalaa hin feenu hin gaafannellee jedhan. Your presence here isn't wanted, it's not needed. As dhufiitii teessan hin barbaadanillee hin fedhanillee jedhe. Akka bulchooti Portland jedhanitti waraanni federaalaa warra nagaa hin bahe nagaa dhowwu tunini namum gaazii biddaatti naqa fakkaatti jedhan. Hiriir guyyaa dheengadda sun irratti haawwan wal yaamaniitiin harka wal qabataniitiin warra hiriir bahe eegaa turan akka poolisiin ittiin seen. Paartii Demokiraat keessaa miseensi mana marii Ameerikaa Rashiida Talib akka pireezidaanti Tiraamp godin isiitti waraana Ameerikaa hin ergin Tiwiiterii irratti gaafatte. Pireezidaanti Tiraamp jeequmsa Ameerikaa keessaa mul'atu kana waraanaan dhaabsisaa jedhullee paartiin Demokiraat ammoo godina keenya nagaa qaba ufumaanuyyuu lafteen waraan kennaaf humni teennaan eegachuun dandeennaa jedhanii raddidan. Warri amantiilleen akka lafti nagaa taatu hiriira ba'uuf kurfoo jira. Bulchiinsi Portland, Oregon ammoo waraana Ameerikaa dhufeetiin biyyi nagaa dhowwee jedheetiin himachuuf kurfoo jira.
Ameerikaatti namni marroo hedduu hiriira baay'eetiin rakkoo himachuma jira. Addunyaa irratti namoonni miliyoona 14.7 vaayirasii koronaan qabamanii kanneen 600,000 fi 10,000 ta'an dhukkubuma kanaan lubbuu ofii dhabaniiroo jiran kanatti qorattoonni tallaalii argachuuf dorgommii ta'u keessatti jijjiiramni argamuu gabaasaa jiran. Tallaaliin yaaliif hojiirra oolaa jiran 2 ta'uu fi inni jalqabaa Yuunivarsiitii Oxford kan Biriteeniif warshaa dawaa oomishu kan Biriteenii fi Siwiidin biraa argame. Inni lammataa immoo warshaa dawaa oomishu kan Chaayinaa irraa kan argame yoo ta'u sadarkaa gaariirra jiraachuusaa barruun The Lancet jedhamu kaleessa maxxansee baaseera. Gama kaaniin kaampaaniileen dawaa oomishan kan Yuunaayitid Isteetsiif Jarmanis tallaalii arguuf yaaliin godhan sadarkaa gaariirra akka jiru wiixata kaleessaa beeksisaniiru. Deemokiraatonni sadarkaa olaanaa kibxata har'aa aangawoota Waayit Haawus waliin wal arguuf jiru. Kunis seeratumtoota pireezidaant Tiraamp wal arguun Yuunaayitid Isteets keessatti rakkoo fayyaaf diinagdee guddaa fidaa kan jiru weerara vaayirasii koronaa ittisuuf jecha maallaqa ramadamuu qabu irratti dubbatu. Mariin har'a dhuunfaatti gaggeeffamu kun ministeera maallaqaa Steve Mnuchin eeggataa ajajaa waraanaa waliigalaa Mark Meadowstu afyaa'ii mana maree Yuunaayitid Isteets Naansi Peloosiif hoogganaa deemokiraatota saneeta keessaa Chuck Schumer waliin mari'ata. Ameerikaan torban darbee guyyaa guyyaatti namoota vaayirasii koronaan qabaman 66,000 qabaachuu ibsaa waan turteef namoonni hojii dhaabanii mana jiran miliyoona hedduun federaalli doolaara 600 torbanitti yeroo isaanii kennu yeroonsaa baatii adoolessa dhuma jechuun torban dhufu waan ta'eef marii kana akka gaggeeffamuuf dhiibbaan godhameera. Paartii Deemokiraatotaa irraa pireezidaantummaaf dorgomuuf ka jiran Joo Baayiden kibxata har'aa yaada diinagdeef qaban kan maatilee hojjetanii bulan irratti qiyyaafate ifa gochuuf jiru. Duulli filmaataa kun namoonni pireezidaantii Yuunaayitid Isteets filuuf guyyootiin 100 gadi lafa hafanitti gaggeeffama. Gareen Baayideniif duula filmaataa gaggeessu akka jedhutti karoora humna jaarraa 21ffaa kan baratee fi nagaa uummataa kunuunsu qabaachuu dandeessisuu irratti dhiyeessuuf jiru. Kunis diinagdee Yuunaayitid Isteets deebisanii haala gaariin ijaaruu isa jedhuuf ta'uun ibsameera. Sagaleen uummataa dhiyeenya kana funaanamee akka agarsiisutti Baayiden Tiraampiin dursaa jiru. Baayiden karoora diinagdee biyyattiif barbaachisu gadi fageenyaan kan ibsan yoo ta'u Tiraamp akkaataa itti vaayirasii koronaa fi diinagdee biyyattii qabanii jiran garuu qeeqaniiru. Filannoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteets dhufu keessatti koongiresni Yuunaayitid Isteets qiyyaafata duula namoonni biyya alaa gidduu seensaaf gaggeessanii ta'uuf jira jechuudhaan gareen ijoon kan seeratumtootaa akeekkachiisee jira. Akeekkachiisa miseensota paartii Deemokiraatotaa 8 kan afyaa'iin mana maree Yuunaayitid Isteets Naansi Peloosii of keessaa qabu kun waajjira qorannoo kan federaalaa yookaan FBI'f xalayaa erganiin dhuma ji'a kanaatti seeratumtoota hundaaf ibsi akka kennamu gaafatan. Duulli gidduu seensaa kan biyyoonni alaa gaggeessan keessatti keessumaa koongirasa irratti ka qiyyaafatu ta'a yaaddoo jedhu qaban. Odeeffannoo sobaa oofuun sochii koongirasaa falmii uummata duratti gaggeeffamuu fi filannoo pireezidaantii baatii sadaasa dhufu gaggeeffamu danquu yaalu jedhu oduun keenya kanuma. Vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koreen Akaadaamii Afaan Oromoo akka naannoo Oromiyaatti Akaadaamiin kun dhaabatu gaafatan taatullee deebiin argannee jedhu warri koree tanaa. Barreessaan Koree Akaadaamii Afaan Oromoo gargaaraan Piroofeesara Fedhasaa Taaddasee warra mootummaa keessa eenyuun akka dubbisnaa kormalkaatti. Qaamota mootummaa keessaa eenyu irratti dubbistan deebii akkamii argattanii jirtu yeroo ammaa? Akka dhaabbata barnootaatti yuunivarsiitiiwwan adda akaadaamiitti banuu fi hojjechaa jiraachuu yeroo adda addaatti isinis gabaastanii jirtu. Kan nuyi gaafachaa jirru mootummaa naannoo Oromiyaati. Haa ta'uuti kanneen afaan Oromoo irratti hojjetan, aadaa Oromoo irratti hojjetan akka aadaa fi tuurizimii gidduu kana wal arginee dhimmicha irratti akka dubbannu waliin mari'achaa jirra. Isaanis yaadicha qabatanii irratti hojjechaa jiraachuu quban qabaa. Ammatti deebii kanatu nuuf deebi'ee waan jennu hin qabnu, garuu qaamni kana dhaga'u namni dhuunfaan isa ta'u qaamni mootummaas wantichi gaarii ta'u akaadaamiin afaan Oromoo dhaabbachuu akka qabutti yaadni gaariin akka jiru naga'a. Mee barbaachisummaa isa gabaabaatti faayidaa maalii kennuu danda'a? Waansaa afaanni kun giddugala tokkorraa kan hoogganamu godha. Qorannoo
naannoo iddoo adda addaatti faffaca'ee jiru giddugaleessatti fidanii hojiirra oolchuu fi karaa gaarii ta'a. Lammaffaa immoo afaanichi karaa barnootaatiin baay'ee guddatee amma argitee yoo ta'e amma sadarkaa PhD afaan Oromoo haala gaariidhaan baratamaa jira. Sadarkaa barreeffamaaf itti fayyadamaatti rakkoo jira. Gama saayinsii fi teekinooloojiitiin immoo jirayyuu jechuun hin danda'amu. Kana yeroo laallu dubbadhee akka waan mucaa miilli tokko dheeratee wayii fakkaata. Mucaa dhalatee guddataa jiru miilli tokko dheeratee gudda sana yoo ga'e miilli tokko gubbaatti yoo hafee namni sun maal akka inni ta'e eenyuyyuu beeka. Karaa barnootaa qofa guddachuu hin qabu. Afaan Oromoo inumaayyuu karaa fayyadama afaaniitiin bifa hundagaleessa ta'een hojiirra oolchuu irratti akaadaamii afaanii kanatti iddoo qabaa. Namoonni garmalee afaan Oromoo kana akka arganitti qabachaa jiran utuu afaan Oromoo abbaa godhatee utuu afaan Oromoo akaadaamii kana qabaatee hin saalfatu, hin sodaatu. Amma argitee namni afaan Ingiliziitiin dogoggora qubeessuu hin sodaata. Namni maal naan jedha afaan biraatiin dogoggora qubeessuu. Afaan Oromootiin garuu dogoggora qubeeffamu dubbachuun iyyuu kan namalee yaasisudha. Lammaffaa immoo moosaajiin hin jiru. Moosaajii gaafa hin jiru Microsoft Word kan jennu kana. Afaan Ingiliziitiin yeroo itti barreessitu yoo dogoggorte jala mureetu sirreessaa. Afaan Oromoo kana hin qabu. Ogeessota dhabne miti garuu qaama itti gaafatamummaa fudhatee kanarratti hojjetutu hin jiru. Afaan biraa wajjin akka inni wal dubbisu gochuu barbaachisa. Sun immoo saayinsii afaaniitiin geggeeffama malee siyaasaan miti yookaan immoo kaka'umsa nama dhuunfaatiin miti. Saayinsiin afaanii immoo akaadaamii afaanii keessatti kan inni waan sana hunda raawwachuu danda'u. Biiroon Aadaa fi Turizimii dhimma kana irratti gaafatamee hojii afaan Oromoo qubeessuu sirreessuu kana wajjin wal qabatees akka hojjetaa ture kan ibsee jiru. Akaadaamiin kun yoo hundaa'e maali wanta adda godhu hojii kan Aadaa fi Turizimiin hojjetaa jiru kanarraa? Aadaa fi Turizimiin waan afaan Oromoo irratti hojjechaa ture bu'aa guddaa buuseera. Kitaabota hedduu ittiin akka maxxanfamu godheera. Magaalaa tokko keessatti illee barjaaleen adda addaa sirreeffamanii akka barreeffaman yaaliin inni godhe guddaadha. Garuu rakkinni maal inni Aadaa fi Turizimiin sadarkaa itti waa'ee afaanii hojjechuu danda'u qaba. Akkuma addunyaattis itti dubbachaa jira. Seera mataasaa danda'e qaba waa'een akaadaamii kuni. Biyyoota guddatan yoo laallee biyyoonni guddatan afaan isaanii karaa akaadaamii guddifatan kun immoo maa inni poolisiidhaan deemaa. Kutaa 3tu jira akaadaamii afaanii keessa. Tokkoffaan kutaa qorannooti, lammaffaan kutaa calallii yookaan gulaallii fi kompiitara duukaa wal qabatudha. Akka jechuun appilikeeshinii hojjechuu waan adda addaa iddootti raawwatamutu jira jechuudha. Sadaffaan immoo kutaa preskiripshinii jedhamu jira. Kutaa preskiripshinii sun maal inni kutaa ajaja kennudha. Buqqisi jedhaa malee utuu buqqa'e jedhee yaadan kennu. Aadaa fi Turizimiidhaaf aboomuun akkas jedhu hin kennamne buqqisi kan jedhu. Magaalaa Adaamaa keessatti wanti inni bubuqisanii turan yeroo tokko gaafa isaan sana bubuqisan duula isaanii irratti baname baay'een keenya inuma beekna. Haa ta'uuti akaadaamiin afaanii jiraannaan abukaatoo mataasaa qabaa. Seera poolisii mataasaa of duubaa qabaa. Eenyuyyuu afaanicha balleessee akka balleesses agarsiisee namatti kofalchiisuu hin danda'u. Akaadaamii afaaniitti garuu maandeetii inni qabu ajaja dabarsuu qofa osoo hin taane ajaja darbe sanas hojiirra oolchuu danda'a. Aadaa fi Turizimii irraa kanatu adda godha. Lammaffaa immoo dhimma afaanii qorata. Amma Aadaa fi Turizimiin aadaallee qorata, Turizimiillee qorata, waan baay'eellee qorata. Inni kun dhimma afaanii qofatti xiyyeeffatee irratti yeroo hojjetu qorannoolee iddoo adda addaa jiran sana bakka tokkotti fiduu dabalatee qorannoon sunis hojiirra akka oolu dhimma koo jedhee hojjeta. Sadaffaa yaadni ansii kennu dhimmi siyaasaa dhimma afaanii sana keessa hin galu. Akaadaamii afaanii jira taanaan dhaabbata of danda'e ta'ee siyaasarraa walaba ta'ee hojjeta jechuudha. Kanaan dura koreen dhimma kana qindeessus akkasuma dhaabbatee ture. Maaliif koreen kun sochii kan hojii isaa hojjechuudhaaf hin dandeenye? Yuunivarsiitii Wallaggaatti yeroo korrii hayyootaa qophaa'e sana koreen hundeeffamee ture. Anillee barreessaa koree sanaan ture. Koreen sun garuu socho'uu hin dandeenye. Maaliif socho'uu hin dandeenye? Ammatti ibsee xumuruu hin danda'u. Rakkoodhuma biyya keessa jiru kanaaf koreen sun dhimma akaadaamii irratti hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Qaama mootummaa keessaa qaamni argame jira. Innis galeedhuma callisee. Kanaaf walumaa gala waa'ee afaan Oromoo irratti qaamni itti gaafatamummaa fudhatee hojjetu jiraachaa hin jiru waan ta'eef ammas iyyi nuyi dabarsinu afaan Oromootiif akaadaamiin afaanii sadarkaa Oromiyaatti dhaabbachuu qabaata. Hoogganaan biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa obbo Kabbada Deessisaa dhimma kana irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin godhaniin deebii kennan qabu. Yookiin akaadaamiin afaaniin tokko ga'eensaa maalinni kan jedhurraa ka'uudha barbaachisa. Qorannoo yuunivarsiitotaa fi qaamolee garaagaraatiin qorataman qofaaf otoo hin taane qaamni
aangawaan tokko waa'ee afaanitti kan dirqisiisuu danda'u dikteet gochuu kan danda'u qaamni tokko jiraachuudha qaba. Maqaan isaa waan garaagaraa ta'uu danda'a, instituutii afaanii ta'uu danda'a, akaadaamii ta'uu danda'a, biiroo ta'uu danda'a. Qaamni wayii jiraachuu akka qabu in amanama. Kun maaliif barbaachisaa? Qaamni dhaabbanni qorannoodha kanneen akka yuunivarsiitiidha. Rakkoo jiruu fi jijjiirama jiru progreesii jiru qoratanii iddoon kun fooyya'uu qabaa, iddoon kun akkana godha jechuudha rikoomandi gochuu yookiin gorsuurra darbee aangoo akkasiin qabanii yuunivarsiitonni qaawwaa agarsiisuu gorsuu waan akkasiiti kan qabanii qaamni waan kana gochuu danda'u jecha akkanaa fayyadamii bakka akkanaa hiikoo akkanaa fayyadamii akkanatti barreessii akkanatti dubbisii kan jedhee aangoo qabuu fi karaa qabsiisuu kan qabu qaama mootummaati. Qaama raawwachiiftuu jechuudha. Qaamni akkasii sun akka barbaachisu amantaa guutuun qaba. Akkamiin dhaabbata? Labsiidhaan dhaabbata moo koreetu hundaa'aaf moo mee akkamii haalli dhaabbisaa? Kun egaa waan qorannoo fi qo'annoodhaan deebi'u ta'ee qaama aangoo qabu kan jennu qaamni aangoo qabu sun seeraan dhaabbata jechuudha. Labsii ta'uu danda'a, dambii ta'uu danda'a. Yookiin qaama duraanuu akka fakkeenyatti kaasuu kan dandeenyu biiroon aadaa Oromiyaadha. Aangoo afaan Oromoo irratti akkaataa barreeffama isaa irratti akkaataa maqeeffama dhaabbilee irratti akkaataa itti barreeffamu akkaataa itti moggaafamu waan kana irratti aangoo hin qaba. Sadarkaa gumiitti kan jiru biiroon labsiidhaan hundaa'e aangoo qaba jechuudha. Aangoo labsiidhaan hundaa'e kana qaba. Isa kana bifa gumiitiin godhamoo bifa koreetiin deemamoo bifa akaadaamiitiin ta'a kan jedhu waan qorannoo irratti hundaa'e deebi'uu qabudha. Kanaan dura hayyoonni afaan Oromoo gaaffii kana dhiyeessaa akka turani kan namoota tokko tokkorraa dhaga'ee jiru. Naannoleen kanneen biroo kan akka Affaaris, naannoon Amaaraas kanneen biroos akka biyyaatti akka qabanii kan himamu. Kan afaan Oromoo hanga yoonaa maaliif kan inni hin hundaa'in hafeef? Hanga yoonaa maaliif ture jechuudha fi sababoota adda addaa tarreessuun hin danda'ama. Jalqaba irratti barbaachisummaan isaa qoratamee hubatamee irratti mari'atamee deemamuudha qaba. Hagam beekuu fi odeeffannoon qabuun waggoota dheeraadhaan dura sadarkaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaatti qorannoon tokko dhiyaatee ture. Wixineen tokko kan hin argeen jira otoo nan gara biiroo sanaan dhaqeen durayyuu kan qoratame. Akaadaamiin afaan Oromoo hin barbaachisa kan jedhu yaadni isaa ka'ee ture. Ka'ee otoo xumura hin argatiin akka turedha. Akka falaatti yeroo sanatti kan kaa'amee ture koreedha. Koree waaltinaa kan jedhamutu jira sadarkaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaa jalatti gibala aadaa Oromoo jalatti kan walitti qabamu hayyoota yuunivarsiitota irraa walitti bobba'antu jira. Yeroo sanaaf akaadaamiin kun dhiyaateef ture. Hayyootaaf dhiyaatee mari'atamee waan kun marii barbaadaa waan jiru bulee ture. Afaan Oromoo akkuma beekamu loqoda garaagaraatti qoodama. Loqoda adda addaa of keessaa qaba. Aksentii qaba. Akkaataa kamiin waan kun keessummeeffama kan jedhu ishuu guddaa ture akkan odeeffannoo qabutti. Namni barbaachisummaa isaa irratti waliigaluu qaba. Akkamitti hojjeta kan jedhu irratti waliigaluu qaba. Kun dhimma eenyummaas faanas wal qabata waan ta'eef of eeggannoo waan barbaadu hin qaba. Sanarraa ka'ee akka turedha odeeffannoon ani qabu. Amma nan dhaga'anis akkanuma gaafanii barsiisan tureanis gaafan barsiisu waan kana akaadaamiin afaan Oromoo jiraachuu qaba kan jedhanis ejjennoon akkanaa barattoota maa turanillee nama afaaniiti. Garuu wantichi akka jennu kana kanuma namni tokkoo fi lama hooggansi tokko yookiin ogeessi tokko ka'ee waa lafatti gadi dhaabu osoo hin taane marii hayyootaa kan barbaadu fi akkamitti deemuu qaba akkamitti work methodoloojiin isaa maal ta'uu qaba kan jedhu waan marii barbaadu fi waan hayyoota kutaalee loqoda kanaa hunda hirmaachisu ta'uu akka qabudha. Kun immoo marii barbaada yeroo barbaada. Mariin kun qorannoon kun xumurame akaadaamiin kun yoom banamuu danda'a? Akka aadaaf turizimiitti wanti isin karoorsitan yoo jiraate. Turizimiitti nuti waan qabanne hin qabna. Waggaa 10 karoora waggaa 10 baafnee jira. Istirateejik pilaanii karoora tarsiimaa waggaa 2013 irraa kaasee waggoottan haga 2022 kan turu baafnee jirra. Achi keessaa afaan irratti wantoonni karoorri gurguddootu jira. Isaan keessaa akaadaamiin afaan Oromoo waggaa 10 kana keessatti hundaa'a kan jedhu qabannee jirra. Dheeratu waggaan 10. Waggaa 10 keessatti gaafa jennu waggaa 2 irraa dhaabbachuu danda'a. Waggaa 5 irraa dhaabbachuu danda'a. Karoora waggaa 10 keessa galchinen jedhe malee waggaa 2022 irratti hundaa'a kan jedhuumi. Karoora keessatti istirateejik pilaanii gaafa karoorti kan waggaa 2 fudhatu jira, kan waggaa 1 fudhatu jira, kan waggaa 5 fudhatu jira. Hojiin 2013 hojjetamu hin jira, 2014 hojjetamu hin jira. Fakkeenyaaf kora afaanii tokko waamuu nu barbaachisa. Kora afaanii hayyoota hirmaachisa. Jalqabumaa gumiin kun mari'achuudha qaba. Gumiin kun mari'atee sadarkaa kanatti dhaabbachuu qabamoo gara akaadaamiitti guddachuu qaba kan jedhu mataansaa marii barbaada. Achi kaanee kora afaaniin hin hundeessinii dhaabna. Sadarkaadhaan deemee gara institushiniitti guddata jechuudha. Institushiniin sun humna namaa barbaada. Akkaataa namni namaatti ijaaramuu qabu, akkaataa namni itti bakka bu'uu qabu, waan inni hojjetu inni kun mattoo seeraa baasuu barbaada. Legal frameworkii malee hundeessuun
ta'u inni kun eenyu jalatti hundaa'a biiroo jalatti hundaa'a moo giddugala jalatti hundaa'a moo qaama moo dipeendant ta'ee qaama biraatti waamu jalatti hundaa'a moo kan jedhu kun hundi qoratama jechuudha. Kanaaf karoora waggaa 10 kan hin jedheen malee dirqama waggaa 10 irraa hundaa'ee jiraata kan jedhu miti. Garuu waan inni jechuu barbaade amantaa isaa hin qabna. Karoora tarsiimawaa keessatti hojii guddaadhaaf waan ta'eef karoora tarsiimawaa keessatti qabanneerra kun karoora keenyas cabsee jira pirezidaantii jira qaama garaagaraa biraan jira namoonni gochuu danda'a. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dr. Alam Tsahaay Tasfaa Gammadaa nama ganna 70 waggaa hedduu biyya alaa jiraachaa baate. Ammaan tan biyya deebitee Wallagga Bahaa Naqamteetti horii horsiisa warshaa aananii qabaachaa hojiitti jiraate. Biyya alaa tam jiraatti tujubee dubbise. Ani utuu jiru kana irratti hin bobba'ini biyya Fiinlaand Iskaandineeviyaa keessa magaalaa Helsinkii keessan ture. Achittinis baradhe. Baradhees immoo achuma Yuunivarsiitii of Helsinkii keessan hojjechaa ture yeroo dheeraadhaaf gara waggaa 22. Isa booddee gara biyyatti deebi'uu fayyadeen deebi'e. Toorri barnoota keessanii maali? Maal barattanii maal barsiisaa turtan biyya Fiinlaand keessatti? Kan hin baradhe ani horsiisa horii irrattidha. Kunuunsa isaanii fi nyaanni adda addaa yookaan immoo soorati adda addaa horii kanaaf laannu aannan isaanii irratti foon isaanii irratti bu'aa maalii kennaa isa keessaa ammoo hawaasi hammam irraa fayyadama isa jedhudha. Gara biraan immoo karaa maayikiroobaayoloojii fi deerii teeknooloojiidha kan hin baradhe. Baradhees waa'ee dhuma kanarratti riisarchii adda addaa geggeessaa ture. Bartoota gara Afrikaatii dhufanii yookaan immoo gara developing countries dhufaniif immoo rakkoon horsiisa horii keessumaa biyya Afrikaa keessatti yookaan immoo biyya guddatan keessatti maal akka ta'e barsiisaa ture. Yoomi kan isin gara biyyaatti deebitan? Ani gara biyyaatti kan hin deebi'e akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2000ttidha. Waggaa 12 dura jechuudha. 2000tti hin deebi'e. Lafti nanti deebi'ee jiru jalqabe kun qabiyyee duriiti. Qabiyyee durii kana egaa akkasittiin deeffachuu gatiin hin dandeenye beenyaa kaffaleen bara 1998 naa eeyyamame. Qabeenyaa durii yeroo jettan qabeenya warra keessanii ture lafichi? Lafti qabeenya warra keenyaa durii ture. Umriin keessan amma meeqa ta'a? Anamma umriin koo waggaa 70dha. Umrii waggaa 70tti biyya ofiitti deebi'anii hojii kabiroorratti bobba'anii hojjechuun murannoodhaaf cimina gaafata. Hojiidhaafan biyyatti deebi'e jettanii Dr. Alam Tsahaay Naqamte bakka amma jiraattanii hojii isin irratti bobbaatanii hojjetaa jirtan maali? Hojiin irratti bobba'ee hojjechaa jiru jalqaba horsiisa loon aannaniin jalqabe. Horsiisa loon aannanii kana 2002tti jalqabee eddasii horiinan horsiisaa aannan oomishee magaalaa Naqamteef raabsa. Garuu immoo aannan oomishee raabsu kun aannan dheedhii gatii ta'ee rakkoon dhukkuba daddarboo gatii jiranii kuni hawaasa keenyaaf gara fuulduraatti rakkoo ta'uu danda'a jedheetan amma immoo warshaa aannan kana paastaraayizii godhee saamsee aannan qulqulluu hawaasaaf baasuu fi itittuu adda addaa fi dhadhaa kan oomishu immoo gashee jiruu akka inni jalqabu goosisee garuu immoo haaloo biyya keenya kanaan warshaan kun socho'ee jiruurran oliin waggaa 2 walakkaa ta'eera. Hojiin isaatuun jalqabame maaliif amma yoonaa ture? Laayisensiinsaa federaalaa ba'a jedhanii kun hojii ajaa'a lafarra namuutaa jiru. Ammayyuu hin arganne malee kanarratti hin bobba'ee hojjechaa jira. Maqaan dhaabbata warshaan keessan kun ittiin hundaa'e maal jedhama? Maqaan dhaabbata kana Dambaliidha. Dambalii. Maqaan haadha kootii Dambaleedha. Immoo warshaa kanaan Dambalii jedhama. Maqaa harmee keessanitti moggaaftan jechuudha. Yaaduma harmee kootiin biyyattis deebi'e. Kanaaf egaa yaadannoo isheefa ta'u jenne akkasittiin fudhanne. Hamma ammaatti loon meeqa kan isin horsiiftan? Loon illee egaa baay'eedha. Garuu yeroo yerootti keessaa calalleetu horii warra nuuf hin taane hin baafna. Amma kan qabnu gara horii 34tti. Inni xixinnoon jalaa ka'anis immoo jiru. Gara warshaa saammanaan jettanitti yeroo deebinu warshaan kun hundeeffamee lafa dhaabatee hojii jalqabuudhaaf qophaa'eetu eeyyama duwwaa eeggataa jira?
Eeyyama eeggataa jira. Gara biraanis immoo egaa namoota ogeeyyii iddoo kaanii fiduudhaa fi nageenyi naannaa keessanii bada nama hin simatu hin dhufnu jedha namatu. Rakkoon tokko kanadha. Hundinuu qixaa'ee jira. Ogeessa samma hamma tokko addanatti nuyi ofii keenya muuxannoo laannee fi jechuun shaakalaniiru hamma tokko. Kanaaf sochoosuu danda'u warshaa kana. Kanaaf eeyyama argannaan utuu guyyaa 2-3 hin buliin hin jalqabna maaliif waan inni itti saamsamee ba'u hundinuu qixaa'eera. Ammaaf egaa loon isin qabdan muraasa warshaan isin hundeessitan immoo akka viidiyoo isaarraas argamu suuraa isaarraas akka argamu guddaa fakkaata. Aannan warshaa kana sochoosuu danda'u loon isin qabdanii wajjin wal gitaa? Aannan kana kan keenya duwwaan nu ga'a miti warshaa kana sochoosuudhaaf karoorri keenya oomishtoota aannanii magaalaa Dhaqamtee keessa jiranii fi naannoo ishee aanolee naannoo ishee jiran irraa immoo sassaabneeti kan nuyi finnee warshaa kanatti paastiraayizii goonee saamsinee baafna. Kanaaf qonnaan bulaan naannaa keenyaas irraa bu'aa argataa jechuudha. Nuuf galteedha isaaniif immoo bu'aadha. Hanga ammaatti loon isin horsiistan irraa aannanni argame hawaasa naannaa Naqamtee jiru hagam fayyade? Yeroo nuuf egaa aannanumtu magaalaa isaa keessatti badaa hin gurguramu. Nama 2-3 duwwaatu horii aannanii muraasa qaba. Isaan keenya amma aannan sa'aatii 10 baafna yoo ta'e hiriirri sa'aatii 8 jalqaba. Kanarra egaa ati mataan kee analaayizii godhuu dandeessa namnammam aannanii argachuutti rakkachaa akka inni jiru. Dimaandiin baay'eedha. Garuu immoo hunda kana waliin hin geenyu. Diinanii dhufee jalqabe garuu namoonni akkasuma horii aannanii ofii isaaniitii horsiisuu jalqabaniiru. Kooperaatiiviis immoo foormii gooneerra. Kanaaf wal jajjabeessinee waliin hojjenna jennee addanatti tattaafachaa jirra egaa. Haala tokkotu mijataa miti. Akka garaatti nyaata horii sanaan argannu. Amma yoo ittinee nuyi marga Wallaggaa marga biqilchuu dhiisee miti. Nama keenyatu marga sana oomishee akka iddoo kaanee gurguruu hin barre. Nuyi amma marga waggaa tokko nu ga'u sulultaadhaaf hinna. Finfinneedha jechuudha. Akkoon gatii jiru horii horsiisuu naannaa keenyatti baay'ee salphaa miti. Guyyaatti aannan hagam ta'u uummata naannoof raabsitu? Nuyi amma egaa yeroo tokko hammuma 100 arganna liitirii 100tti. Yeroo bonaa immoo gadi bu'a. Nyaatis hin jiru margis badaan argatanii kanaaf garmalee gadi bu'a. Dhagee amma akka ofii keenya herrega isaa hojjennetti guyyaatti averejii gara liitirii 70 hin argannu. Warshaan aannanii dhaabbata dambalii kun guutummaan yoo hojiitti galee guyyaatti aannan hagamee oomisha jettanii yaaddu? Egaa kan inni oomishee baasu jalqaba kana jennee kan nuyi yaadne yoo xinnaate 5,000 liitirii 5,000. Guyyaatti hamma dandeenyu immoo naannaadhaa sassaabna aannan kana. Nuyis immoo warshaan kun jalqabnaan lakkoofsa horii aannanii hin daballa addana keessatti. Yeroo ammaa hojjettoota qabdu eenyutu isinii wajjin hojjeta? Amma addana ijoollee warra jiran na biraa osoo hin ta'in namni qacaramee hojjetu dallaa horii kana keessa nama 14dha. Garuu warshaan kun yeroo socho'utti ka'u immoo inni immoo gara nama yoo xinnaate nama 20 xaafee jiru. Carraa hojii bana jechuudha. Carraa hojii banaa fayyaada. Dooktar Alam Tsahaay Tasfaa Gammadaa ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa. Isinis galatoomaa ulfaadhaa.